Egaa giddugalli qorannoo fayyaa deebii magaalaa Adaamaatti argamu ispoonsara kabajaa sagantaa Dooktara Koo Guyyaa Har'aati. Turtii gaarii. Magaalaa Adaamaatti qorannoo fayyaa qaamaa guutuu argachuudhaaf eessa deemu jettanii dhiphattanii beektu? Maarree giddugalli qorannoo deebii kanaaf fallisaa nu bira jira siniin jedha. Meeshaalee ammayyaa jabana kanaa guuttachuudhaan tajaajila si'ataa fi qulqullina qabu. Qorannoo waqtii isaa eeggate ogeessota ga'umsa olaanaa qabaniin. Meeshaalee kanneen akka digital X-ray, fluoroscopy, 4D ultrasound, echocardiography fi ECG fayyadamuudhaan akkasumas dabalataan qorannoo laaboraatoorii guutuu jalqabuu keenya gammachuu guddaadhaan isin beeksifna. Sa'aatii 24 guutuu isin tajaajiluufis qophaa'uu keenya yeroo isiniif ibsinu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Teessoon keenya magaalaa Adaamaa Yuunivarsiitii Harraambee fuuldura. Lakkoofsi bilbilaa keenya Duwwaa 22 12 70 Duwwaa yookiin Duwwaa 910 85 45 13. Giddugalli qorannoo fayyaa deebii qorannoo fayyaa keessaniif michuu amanamaadha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa istiidiyoo dhaabanii magaalaa Adaamaatti argamna. Magaalaa Adaamaa keessa immoo giddugala qorannoo fayyaa addaa deebiitti argamna. Egaa keessummaa addaa biraa qabna. Keessummaan keenya keessummaatu dhufee keessummaa teessitti. Keessummaatu akka keessummaatti dhufee sin gaafatamoo sittu. Yaa wanni akkasii kun baratamuu qaba. Anaa dhufu siniin jenna. Giddugala qorannoo fayyaa deebiitti baga nagaan dhuftanii jechuu barbaada. Tole galatoomii Dooktar Simannaa ajaa'ibaa naaf gootaniif ulfaadhaa siniin jenna. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa yeroo gabaabaadhaaf immoo Dooktar Abdii wajjiniin turtii gabaabaa waliin goona. Dooktar Abdii simannaa keessaniif galatoomaa jenneef. Ishi baga nagaan dhuftanii galatoomaa isinis. Arragaa dhimma nuti irratti akka ilaallu barbaadu waa'ee qorannoo fayyaa qaamaa ilaalchiseeti. Namoonni baay'een baruu barbaadu waan ta'eef yeroo baay'ee qorannoo fayyaa qaamaa yeroo jennu maal jechuu keenyadha. Qorannoo fayyaa qaamaa immoo bakka kamitti qoonnee ilaaluu dandeenya? Qorannoo fayyaa qaama keenyaa jechuun namni tokko yookaan dhukkubsate yookaan immoo otoo dhukkubsatiin qorannoo godhamee fi dhukkuba yookaan rakkoo namni tokko qabu addaan baasuuf kan nuti itti fayyadamnu qorannoo fayyaa jechuu dandeenya. Kun qorannoo fayyaa jechuun dabalataan hakiimni tokko yookaan doktorri tokko dhukkubsataa tokko ilaalee fiizikaal egzaaminashinii histirii nama sanaa fudhatee kan inni adda baasuun dabalataan wanta nama tokko keessa jiru kan ittiin adda baasuu dandeenya. Egaa akkuma itti kaaftee Dooktar qorannoon histirii yookiin immoo seenaan nama tokko gaafatee akkuma itti jettee fiizikaal egzaaminashinii jedhamu erga godhamee booddee qorannoon fayyaa kun ni barbaachisa jedhamee erga ergamee booddee kan qoratamee ilaalamuu jedhameera. Mee haala kamiin immoo qonnee ilaaluu dandeenya qorannoo fayyaa kana? Bakka meeqatti qonnee ilaaluu dandeenya? Keessumaatii yaa'u gara kan keenya hojii keenya irratti xiyyeeffannee ibsuu yoo barbaachise kutaa raadiyooloojii keessatti wantoonni dalagaman meeshaa garaagaraa kanneen akka X-ray, ultrasoundii, CT, MRI, fluoroscopy wantoota jedhaman fayyadamne dhibee qaama keessa jiru tokko kan ittiin adda baafnu al tokko immoo adda baasuu qofa otoo hin taane dhukkuba namni tokko qabu yaala kennamuuf kan ittiin daayirektii goonu meeshaalee garaagaraa fayyadamna. Meeshaan nuti itti fayyadamnu immoo akkaataa fi bakka dhukkuba sanaa irratti hundaa'a jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fudhanne naannoo sammuu keenya yoo fudhanne X-ray wanti jedhamu kun lafee keessa hin darbu. Kanaaf sammuu keenya argisiisuu sirriitti hin danda'u. Kan irra keessa jiru lafee qofa argisiisaa jechuudha. Wanna keessa jiru sana ilaaluudhaaf meeshaa akka CT, MRI fayyadamna jechuudha. Kanaaf gosti qorannoo nuti fayyadamnu bakkaaf akkaataa dhukkuba sanaatu murteessaa jechaadha. So bakka dhukkuba sanaatii fi akkaataan dhukkuba sanaa qorannoo nuti fayyadamnu irratti hundaa'e jechuudha. Maaliif gaaffii kana siif kaase? Yeroo baay'ee naannoo garaagaraatti wanti jedhamu namoonni baay'een dhufanii garaa koo keessa na dhukkuba yookiin immoo as na dhukkuba raajii na kaasi misiin jedhu yookiin mataa na dhukkuba raajii na kaasi jedhanii kan dubbatan baay'een isaanii jiru. Mee egaa qorannoowwan jalqaba tarreessite baay'een isaanii jiru. Gara qorannoo raajiitti yeroo dhufnu qorannoo raajii yookiin immoo X-ray kan jennu namoonni baay'een isaanii qorannoo raajii jedhanii dubbatu yookiin immoo X-ray jedhanii dubbatu. Maqaa garaagaraa qabaatu jechuudha. Tarii maqaan biraa yoo jiraate I don't know. Tarii maqaa isin biratti kaasan hin beeku malee
qorannoon raajii kun immoo namoota akkamiitiif godhama? Calluma nama hundumaaf dhibee hundumaatiif nama dhukkubsate hundumaaf raajii nagaasii jedhu dhufanii ilaaltetti si mudateera ta'uu danda'a. Mudannoo keerraa kaastes nuuf qoodde. Raajiin wanta namni keenya raajii jenna nuti gara baay'inaan X-ray yookaan raajii jenneetu waamna. Jalqaba waa'ee raajii otoo kaasuu dura raajiin kun maal fayyadama kan jedhu kaasuu qabna. Tokko carallaa yookaan X-ray kan jennu fayyadamna. Carallaa yookaan X-ray immoo namaaf callisee miti kan inni kennamuu qabu. Kanaaf namni keenya uummanni keenya kan inni beekuu qabu namni dhufe na kaasi jedhee otoo hin taane jalqaba ogeessi sun nama kanaaf X-rayin hin barbaachisu jedhee murteessuu qaba. Fedhii namaatiin miti jechuudha. Maaliif namni beekumsi namaa garaagara waan ta'eef dhukkubsataan waa'ee dhukkuba isaatii beeka malee akkaataa yaala isaatii murteessuu hin danda'u. Kanaaf carariin namaaf callisee hin kennamu jechuudha. Maaliif akkuma faayidaa qabu miidhaa mataasaa waan qabuuf. Kanaaf tokko jalqaba irratti carariin barbaachisaa ta'e argamuu qaba. Fakkeenyaaf daa'ima tokko abdoominaal peen yookaan dhukkubbii garaa godhatee yoo dhufe daa'ima sana X-ray kaasuun dura altiraasaawundii fayyadamte altiraasaawundiin cararii hin qabu sagalee fayyadama waan ta'eef yoo wanti dirqama X-ray si barbaachisu fakkeenyaaf marrummaa wal gudunfuu yookaan bowel obstruction wanta jennu akkasii yoo qabaate X-ray fayyadamuu dandeessa. Garuu X-ray sanarraati hamma danda'ametti irraa dhorkuu qabda daa'ima waan ta'eef miidhaan cararii waan jiruuf jechuudha. Yaa amma waan baay'ee kaaftetta. Keessattuu immoo chaalenjii waan nu godhanii mana yaalatti wanta arginu keessaa simply qufaa yookiin immoo upper respiratory tract infection kan jennu infectioniiwwan ujummoo qilleensaa gara olii kanaaf illee hin qufaasisa mucaa kun raajii naaf kaaftu malee jedhee namoonni baay'een isaanii tarii ogeessonni fayyaa baay'een isaanii kana inkaantorii godhanii jedhee yaada. Ati immoo yaada ispeeshaalii cararii akka qabu carariin kun immoo daa'imman irratti miidhaa akka geessisuu danda'u nuuf kaaftetta. Mee raajiin maal arguudhaaf gargaara asumaan qabsiifnee faayidaan raajiin qabu maal arguudhaaf? Raajii yookaan cararii kan nuti jennu gara baay'inaan naannoo sombaa kanatti baay'ee fayyadamna. Waan akka dhibee nimooniyaa yookaan immoo dhukkuba qorraa kan jennu infekshinii sombaa kan dhukkuba TB wantoota garaagaraa ilaaluuf nu fayyada. Tokko achitti baay'ee fayyadamna. Lammata kan nuti baay'ee X-ray itti fayyadamnu caba lafee keessumaatii cabaajii wantoota yeroo wal qabatan X-ray baay'ee itti fayyadamna. Sadaffaan garaa keessatti X-rayin kan inni yeroo baay'ee nu fayyaduu fi waan akka obstruction yookaan immoo marrummaan nyaata dabarsuu diduu waan akkasii yoo jiraate isarratti baay'ee nu fayyada. Inni kabiraan X-rayin kuni fluoroscopii kan jennu immoo waan akka liqimsituu nyaataa daandii fincaanii waan akkasiittiin ilaaluun immoo fluoroscopiin kunis X-ray ma fayyadama akkaataa fayyadama isaatu garaagara malee kana ilaaluuf X-ray fayyadamna. Garuu gaaffii ati gaafatteef daa'imni tokko qufaa waan qabuuf qufaa guyyaa 3 irra ture waan dhufeef X-rayin dirqama miti. Hakiimni tokko mucaan sun gaafa dhufu maatii irraa histirii yookaan immoo gaaffii gaafatu ni qaba. Physical examination immoo qaama mucaa sanaa ilaalee somba isaa dhaggeeffachuudhaan waan murteessu ni qaba. Kana irratti hundaa'ee qoricha ajajuu danda'a. Garuu X-ray dirqama kaasuuf kan inni dirqamuuf yoo wanti mucaa sana keessa jiru rakkoonsaa adda bahuu hin dandeenye dirqama yoo ta'e X-ray kanatti fayyadamuu danda'a. Kanaafiyyuu murtoon kan hakiima sanaati malee kan maatii ta'uu hin qabu jechuudha. So kan kana kaafneefis mudannoon garaagaraa waan jiraatanii fi X-rayin daa'imman irratti xiqqoo carariin sun dhiibbaa akka geessisuu danda'u hawaasaaf ibsumaa fi dabalataan immoo yeroo baay'ee dubartoota ulfaa fi X-ray yookiin cararii immoo wal qabsiifnee yeroo ilaallu haala kamiin fayyadamtu dhiibbaa miciree gadameessa keessa jirurraan gahuu hin danda'u. Gaaffii baay'ee gaarii kaafte kun keessumaati hawaasni keenya wanta hubachuu qabudha. Cararii wanni jennu kuni X-ray kan nuti jennu kun qaama keenyaaf miidhaa ni geessisa. Walumaa galatti X-ray kan nuti fayyadamuu qabnu
yoo faayidaan X-ray sanaa miidhaa isaa caale qofa ta'uu qaba. Haadholii ulfaa kan mucaa garaa keessa jiru ijoollee xixiqqoof X-ray yeroo amma danda'ametti irraa dhorkuu qabna. Maaltu jira seete? Ijoollee xixiqqoo jechuun mucaa garaa keessa jiru jechuun seelonni mucaa kanaa dafanii wal horu. Seelonni dafanii wal horan immoo seel saayikil wanti jedhamu ni jira. Saayikilii yookaan sadarkaa seelonni itti wal horan. Sadarkaa kana keessaatii sadarkaa afur qaba seeliin gaafa wal horu. Sadarkaan M phase, S phase wantoota jedhan jira. Batalee M phase kan jennu kun carariidhaaf baay'ee susceptibiliidha. Kanaaf carraan seelonni baay'ee wal horan yoo jiraate carraan X-rayidhaaf daameejii yookaan miidhamu guddaadha jechuudha. Kanaaf ijoolleen ol adeemtu seelota baay'ee oomishu. Mucaan garaa keessa jiru akkasi. Qaamuma keenya keessaa immoo fakkeenyaaf kan akka sperm cell, ovarian cell, seelonni dhiigaa, lymph node, iji keenya, leensiin keenya qaamota kana keessatti ramadamu. Radio sensitive jedhamu maalitti X-rayidhaaf saaxilamuudha. Baay'ee wal horu waan ta'eef boommaaroo. Wannoonni kuni carariidhaaf yookaan carallaadhaaf saaxilamuudha. Kanaaf aga danda'ametti isa sana dhorkuuf miidhaa garaa keessa jiru mucaan sun akka cararii miidhamne gochuufi X-ray gonkumaan fayyadamnu. X-rayidhaan mucaan garaa keessa jiru wanti ittiin adda baafamu hin jiru. Walumaa galaan ultrasoundiin 100% seefiidha. 100% ደግሞ 100% rakkoo mucaa sana keessa jiru adda baasuu danda'a jechuudha. Yaa kana fakkeenyaaf amma somba fa'aa ilaaluudhaaf jedhamee gara daa'ima garaa keessaa qofa osoo hin taane somba fa'aa ilaaluudhaaf carariin sun fakkeenyaaf hin barbaachisu jedhee hikimni tokko murteessee wanta addaa wanti fayyadamtan jira. Amma gaa akkam seete? Wanti nuti beeknu wanta teekinooloojiin bira ga'e yeroo baay'ee waliin simatu. Andaa'uma amma qorannoon yeroo ammaa akka argisiisutti somba mucaa yookaan infekshinii nimooniyaa sombaa ilaaluudhaaf X-ray irra ultrasoundiitu sensitiiviidha. X-rayidhaan diyaagnoosii gochuu caala ultrasoundiidhaan nimooniyaa fluid collectionii waan akkasii adda baasuun ni danda'ama. Kanaaf amma teekinooloojiin dhufaa jiran modern ultrasound dhufaa jiran wajjin wal qabatee akkasumas immoo ogummaan namaa dabalaa deemuurraan kan ka'e sombarratti ultrasound sirriitti fayyadamuu ni danda'a. Keessumaa daa'imman. Kanaafiyyuu kana fayyadamuudhaan dhiibbaa sanaan hir'isuun ni danda'ama jechuudha. Baay'ee galatoomi Dooktar. Keessumaa dhimma cadallaa X-ray kirraajiidha wal qabatee ibsa bal'aadha kan laattee hawaasni keenyas immoo odeeffannoo bareedaa argatanii jedhee yaada. Mee kan biraa gabaabaa ultrasoundis kaafteetta. Ultrasoundiin iddoo tokkotti kompiitara nakaasa jedhanii kan dhufan jiru. Keessumattuu gara baha Itoophiyaatti kompiitara jedhamee kan beekamu. Iddoo baay'eettis kompiitara jedhamni baay'inni. Ultrasoundimti faayidaa akkamii qaba? Maalidha? Haala kamiin immoo qaama keenya ilaaluu danda'a kan jedhu dabalataan immoo achumaan faayidaa akkamii wantoota akkamitti ilaaluu danda'a ultrasoundiidhaan kan jedhus kaasnee qofa. Ultrasound jechuun ultra jechuun wanta humnaa olii yookaan waan guddaa jechuudha. Soundiin immoo sagalee. Kanaaf ultrasound jechuun sagalee nuti dhagahuu dandeenyuun olitti fayyadamuudhaan sagalee gara qaama keenyaatti erga. Wanti garaa keenya irra kaa'amtu sun ni jirti booda ilaaluu dandeenya. Saawundii sana gara qaama keenyaatti ergee inni ofii isaatii immoo edda ergee booda sagaleen amala sagalee keessaa wanna tokko wajjin gaafa walitti bu'u reflektii ta'a yookaan ofitti deebi'ee dhaggeeffata. Sagalee erge sana deebisee dhaggeeffata jechuudha. Nuti immoo kan nuti uumamne qaama keenya keessaa coomni jira. Lafeen ni jira, gaazii ni jira, foonni ni jira, wanti qaama keenya keessa hin jirre waan jiruuf amalli ultrasoundiin qaama namaa wajjin gaafa walitti bu'u mallattoo waanii akkaataan itti gara keenyatti deebisu garaagaraa jechuudha. Garaagarummaa sana fayyadamuudhaan yeroo as deebisu kompiitarri sagalee deebi'ee dhufe kana dhaggeeffatee eessaa dhufe mallattoo akkamii fidee dhufe
kan jedhu analaayizii godha jechuudha. Isa booda immeejii yookaan wanta qaama keenya keessa jiru sana nutti argisiisa jechuudha. Bifa salphaadhaan altiraasaawundii jechuun kana jechuudha. Faayidaa akkamii immoo maal fa'aatti ilaaluu dandeenya altiraasaawundiidhaan? Altiraasaawundii qaama keenya keessaa bakki inni ilaalle hin jiru jechuun danda'ama. Sammuu keenya irraa jalqabee keessumaatii ijoollee reefuu dhalatan daa'imman sammuu isaanii 100% wanta keessa jiru sirriitti ilaaluun ni danda'ama. Naannoo sombaa bishaanni qaama somba keessa yoo kuufate somba otoo hin taane naannoo sombaa yoo kuufate akkuma sila jenne immoo dhukkuba nimooniyaa yookaan infekshinii kan jennu kun somba irratti ittiin ilaaluu dandeenya. Maasota garaagaraa qaama irratti uumaman yookaan dhiita qaama irratti uumaman hidda dhiigaa garaa keessa waan akka kalee, tiruu, paankiraasii waan akka rajiijii wanta marrummaan keenya dabalate wanta bakka inni ittiin fayyadne hin jiru. Keessumaa immoo namoota ulfaaf 100% yeroo baay'ee warri namoonni ulfa garaa keessaa qaban altiraasaawundiidhaan hordofamu jechuudha. Okay. Baay'ee galatoomii egaa booddee mudhannee ilaalla waliin. Dabalataan qorannoowwan baay'ee kaaftee ta'a. Qorannoowwan dabalataa kanneen akka MRI, CT scan kan jedhaman jiru. Qorannoowwan kun maaliif gargaaru? Yookiin immoo faayidaan addaa isaan kennan immoo maaliif warra kan irraati? Egaa akkam seete meeshaan fayyaa kan inni baay'atee fi wanni tokko amala inni tokko qabu amala inni tokko immoo hin qabu. Dhukkubni qaama keenya keessa jiru immoo gosa garaagaraati. Kanaafi MRI'n isa tokkorra wanta fooyya'ee qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf bakka lafee qaama nama keenyaa ilaaluuf X-ray CT scan wanti jedhamu kun MRI irra amala fooyya'aa qaba. Dhukkuba lafee keessa jiru MRI'dhaan adda baasuurra X-ray CT scan X-ray fi CT scan'idhaan cabalaaluurra isa salphataa jechuudha. Sammuu keenya immoo sammuun keenya qaama garaagaraa qaba miti. Qaamota kana tokko si adda baasee diteelii nutti argisiisuuf immoo MRI'n dandeettii CT irra ol kaatee qaba jechuudha. Keessumaa MRI wanti nuti jennu yaa MRI'n innoveeshinii jaarraa 21ffaa keessaati warra most important jedhaman 100 keessaati isa tokkodha. Maaliifi edda MRI'n dhufeeti dhukkuba dandeettiin nuti dhukkuba garaagaraa diyaagnoosii gochuu keenya garmalee dabalee jira. Inni kabiraa immoo MRI'n raadiyeeshinii hin qabu innis akka altiraasaawundii X-ray hin qabu. Kan inni itti fayyadamu maagneetiidha. Maagneetiin immoo raadiyeeshinii jenereetii godhu jiru. Kanaaf seefiidha jechuudha. Namaaf seefiidha. Isa dabalatee immoo wantoota xixiqqoo sammuu keenya keessa jiran waan akka foon keessa jiran illee adda baasuudhaaf ribuu lafee fi maashaa kan wal quunnamsiisu teenden wanta jennu faattiin ilaaluudhaaf MRI'n faayidaa guddaa ta'e qaba jechuudha. Kanaafiyyuu CT'nis MRI'nis bakka faayidaa isaanii qabu. Garuu waa'ee CT'dhaa namni kan inni beekuu qabu CT scanning X-ray fayyadama. X-ray inni fayyadamu immoo kan raajii isa jennu fayyadamuun yoo wal bira qabne fakkeenyaaf namni tokko X-ray sombaa tokko ka'uu fi raajii sombaa tokko ka'uu fi CT scanning sombaa tokko ka'uu jechuun kan CT scanning sun kan X-ray haga 50 haga 100 ta'a jechuudha. Carrariin isaa carrallaan kan inni al tokkotti fayyadamu X-ray haga 50 100 ka'uu wajjin wal qixa jechuudha. Kanaaf achirratti ogeessi fayyaa kan inni murteessu dirqama barbaachisaa ta'e argamuu qaba jechuudha. Yoo waanuma dhukkubuma baay'ee wanta garaagaraatiin adda baafnuuf deemnee CT scan fayyadamuun xiqqoo miidhaa geessisuu qaba jechuudha. Baay'ee gaariidha. Haala bareedaan ibsitee dhoog. Kan biraan isti qorannoowwan dabalataa qorannoo akkamiitu jirame kan kennaman? Qorannoon garaagaraa nuuf kennamanii qorannoon imeejingii qofaan miti. Laaboraatoorii garaagaraa fayyadamuudhaan al tokko imeejingiis fayyadamnee laaboraatooriis fayyadamnee sanneen mara walitti finneetu dhukkuba nama tokkotti adda baafna jechuudha. Dhukkuboonni immoo structural change qaama keenyatti jechuun qaama keenya keessatti qaama namaa kan jijjiiraniif kan hin jijjiirre jiru. Fakkeenyaaf dhibee sukkaaraa yoo fudhatte
ofii isaatii structural change wanta ta'a argitu miti. Qorannoo dhiigaa gootee haga gulukoosii qaama keessa duraa gamtee jetteeti malee. Kanaafiyyuu qorannoon fayyaa wannoota dhiigaan adda ba'an ni jiru. Saampilii tishuurraa ta'uu danda'a. Akkuma kan keenyaa kan ammoo waan akka structural change kan ittiin ilaallu meeshaalee garaagaraatiin ta'uu danda'a jechuudha. Okay. Galatoomi Dooktar cararii waa'ee cararii carallaa kaasaa turteetta. Tarii carallaa yeroo jennu namoonni waa'een tarii gochuu dhabuu danda'u nama waa'ee biratti beekamuu dhaba jedhee isaanii cararii jedhu carallaa afaan Oromoosaa carallaadha. Cararii kun carallaa kanaan immoo akkuma dhibee ilaaluudhaaf fayyadamanii yaaliidhaaf yeroo itti fayyadaman jira. Mana yaalaa baay'ee keessatti jechuudha. Mee haala kamiin yaalii kamiitiif fayyadamuu dandeenya? Dabalataan immoo carariin kun yoo baay'ee dhiibbaa akkamii namarraan geessuu danda'a kan jedhu. Yaada baay'ee kaaftee Dooktar. Amma X-reen diyaagnoosii qofaaf otoo hin taane yaalaafis itti fayyadama. Keessumaa namoota kaansarii yookaan kaanseroota garaagaraaf ni fayyadama. Sila sii tuqeen ture. Seelonni dafanii wal horan carariidhaaf susceptibiliidha siin jedheen ture. Maaliif raadiyoo sensitiiv jechuun daameejii irraan ga'a. Amala kaanserii keessaa immoo qaama keenya irraati kan isa adda godhu dafee wal hora. Seelii baay'ee dafanii rapiidilii wal horan qabaa jechuudha kaanseriin tokko. Kanaaf qaama keenya keessa bakka kaanseriin tokko jiru taargeetii godhamee carariidhaan bakki sun akka du'u gochuun ni danda'ama jechuudha. Osoo qaama biraa hin miidhin seelonni baay'ee wal horan sun qofti akka daameejii ta'an gochuun raadiyooteraappii yookaan immoo yaala cararii isa jennu jechuudha. Keessumaa kun kan inni itti fayyadamu bakka dhibee kaanseriin itti jirutti. Garuu X-reen asir qofa irratti miti kan inni fayyadu. Kutaa raadiyooloojii keessatti miti. Fakkeenyaaf kutaa opereeshinii keessatti. Yaala garaagaraa kennuudhaaf yaala keessumaa dhukkuba lafee jooyintii wal qabatu CRB wanti jennu innis raadiyeeshinii fayyadama. Kanaaf yaalaaf qofa otoo hin taane mirmaraa yookaan qorannoo qofaaf osoo hin taane yaalaaf illee faayidaa qaba jechuudha. Baay'ee galatoomi Dooktar. Egaa wantoota baay'ee dhimmoota body imaging yookiin qorannoo fayyaan qaamaa maal akka ta'e tokko tokkoon nuuf ibsiteetta. Mee hordoftoota keenyaaf immoo akka ifatootti immoo deemnee yoo ilaalle qorannoowwan kunniin maal fakkaatu haala kamiin godhamu kan jedhu deemnee ilaalla jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa mee amma immoo gara giddugala qorannoo deebiitti argamna. Egaa Dooktar Abdiin giddugala qorannoo deebiitti ispeeshaalistii qorannoo fayyaa qaamaati yookiin raadiyooloojistii akkasumas hundeessaadha. Mee waan jiru deemnee ilaalla. Wantoota amma ilaalaa turre immoo maal fakkaatu haala kamiin immoo hojiirra oolu faayidaa akkamii qabu kan jedhus immoo waan ilaallu. Magaalaa Adaamaatti qorannoo fayyaa qaamaa guutuu argachuudhaaf eessa deemu jettanii dhiphattanii beektu? Maarree giddugalli qorannoo deebii kanaaf fallisaa nu bira jira isiniin jedha. Meeshaalee ammayyaa hojjabana kanaa guuttachuudhaan tajaajila si'ataa fi qulqullina qabu. Qorannoo waqtii isaa eeggate ogeessota ga'umsa olaanaa qabaniin. Meeshaalee kanneen akka digital X-ray, fluoroscopy, 4D ultrasound, echocardiography fi ECG fayyadamuudhaan akkasumas dabalataan qorannoo laaboraatoorii guutuu jalqabuu keenya gammachuu guddaadhaan isin beeksifna. Sa'aatii 24 guutuu isin tajaajiluufis qophaa'uu keenya yeroo isiniif ibsinu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Teessoon keenya magaalaa Adaamaa Yuunivarsiitii Harraambee fuuldura. Lakkoofsi bilbilaa keenya Duwwaa 22 12 70 Duwwaa yookiin Duwwaa 910 85 45 13. Giddugalli qorannoo fayyaa deebii qorannoo fayyaa keessaniif michuu amanamaadha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya amma immoo as kutaa ultrasoundii keessatti argamna. Ultrasoundii maal akka ta'e akkamitti akka ilaalamu immoo egaa Dooktar Abdiin ibsa bal'aa nuuf kenna. Achi booda immoo namni fedhiidhaanis ilaalamaa jiru jira waan ta'eef maal akka ta'e nuuf ibsa. Kutaan kun kutaa ultrasoundiiti. Ultrasoundii jechuun yaa'u meeshaa kana nuuf meeshaa baay'ee gowwaadha. Gowwaa jechuun baay'ee nama fayyada. Ofii isaatii garuu
hagan miidhaa namarraan geessisuu hin qabu jechuudha. Okay. Kanaaf meeshaan kun paartii garaagaraa qaba. Keessumaatii isheettiin kun piroobii kan jennu kan qaama namaa wajjin wal tuquudha. Isheettii kana kan sagalee qopheessu qaama namaattis kan ergu isheettii kanadha jechuudha. Warri kun inni kun dispileeyidha jechuudha. Wanta qaama imeejii nama keessaa dhufe asirratti dispileeyii godhama. Inni kun immoo working area kan nuti adjustii goonu naannoo kanarrattidha. Qaamni biraa immoo qaama meenii ta'e piroosesii godhu jechuudha. So diteelii isaa piraaktikaalii yoo ilaalle tola. Kanaafiyyuu obboleettii keenya kana qaama ishee keessa maaltu akka jiru waliin ilaallaa jechuudha. Garaa ishee keessa. Kan garaa keessa ilaalla. Altiraasaawundii irratti wanti beekamuu qabu altiraasaawundii fayyadamnee wantoota garaagaraa ilaaluu dandeenya. Isuma irratti fookasii goonaa jechuudha. Kun jeelii kana maaliif fayyadama yeroo baay'ee? Altiraasaawundii jeelii kan nuti fayyadamnu sagalee altiraasaawundii fayyadamu malee sagalee keessa hin darbu. Qilleensa keessa hin darbu jechuudha. Kanaaf yoo qilleensi gidduu seene saawundiin gara namaatti ergu sun reefilektii ta'a. Humayyuu hin argitu bakka dukkana ta'a jechuudha. Kanaafi isheen kuni kaappiling jeel yookaan jeelii wanta sagalee sanaa fi qaamaa fi piroobii kan akka inni sirriitti sagalee osoo gidduun galii wal quunnamsiisuuf fayyadu jechuudha. Isheettii kana akka kanatti ilaalla. Amma qaamni nuti ilaalaa jirru garaa keessa ilaalaa jirra. Kun amma tiruu keenyadha. Tiruun keenya karaa mirgaa garaa keessaati gara oliitti argama. Amma kan nuti ilaalaa jirru sagalee ergeera sagalee erge sana immoo fayyadamuun imeejii uume nutti argisiisaa jira jechuudha. Kanaaf isheettiin kun tiruu yookaan qaama keenya keessaa qaama baay'ee barbaachisaa ta'e yeroo ilaallu gaa asirratti qaamni kun maal fakkaataa yoo dhukkuba qabaate kun tiruusa noormaaliidha. Yeroo dhukkuba qabaatu wanti nutti argisiisu jijjiiramaa ta'a jechuudha. Achumaan immoo tiruu fi dhooftuu wal bira jiraniiti ollaa waliiti. Isheettiin kun yookaan isheettiin asirratti asiin arginu kun isheettiin gurraachi kuni dhooftuu yeroo baay'ee cirracha dhooftuu qaba yeroo jedhani as keessatti ittiin adda baafna. Yoo cirrachi jiraate mallattoonni nutti argisiisutu jira jechuudha. Akkuma ishee argineen immoo gara kana yeroo dhufnu kalee gara mirgaa yookaan isheettiin kun kalee gara mirgaatiin jiru isheettii sirriitti ilaallaa jechuudha. Kanaaf hunduma qaama garaana ofiin ilaalladhe gaafa jedhu namni tokko tiruun ni ilaalama. Akkasumas isheettiin kun paankiraasii kan jennudha. Rajijiin ni ilaalamti, gaalbilaaderiin ni ilaalama, liiveriin ni ilaalama. Wanti hafu tokko illee hin jiru jechuudha. Dubartoota irratti immoo haga gadameessaatti yuurinarii bilaadera yookaan afuuffee fincaanii kan jennu kunillee sirriitti ilaalamuu qaba jechuudha. Asumaan Doppler ultrasound kan jennu kun yeroo baay'ee dopplerii gaafa jennu namaa fi wanna haaraadha. Dopplerii jechuun qaama sochii keessumaa hidda dhiigaa qaama keenya keessa jiru kan itti ilaaluuf itti fayyadamnu Doppler ultrasound jedhama. Amma kun Doppler ultrasound fayyadamee kunniin Doppler ultrasoundiidhaan aortaan ilaalaa jira jechuudha. Sagalee ujummoo dhiigaa sagalee fi akkaataa deemsa dhiigaa qaama keessa jiru kan nuti ittiin sirriitti ilaallu Doppler ultrasoundii jedhama jechuun appilikeeshinii garaagaraa qaba. Appilikeeshinii sanatti fayyadamuudhaan wantoota garaagaraa kan nuti ittiin adda baafnu Doppler ultrasoundii jedhama. Kanaaf qaamonni kun immoo qaamonni addana jiran kun pirooboonni kun piroobii garaagaraati. Garaagarummaa piroobii kanaa gidduu jiru Piroobiiwwan kunniin asitti argamu garaagara'ee dandeettii isaan jechuun hammi sagalee isaan baasan illee garaagara. Fakkeenyaaf inni kun sagalee hedduu fayyadama. Kanaaf wantoota diteelii isaa ilaaluu barbaannu kan akka breast, thyroid, qaamota armaa fi thyroidii fa'aa isattiin ilaallaa jechuudha.
Kanaaf ultiraasaawundii kana fayyadamnee wantoota qaama garaa keenya keessa jiru rakkoo yoo jiraate ittiin adda baasuu dandeenya. Kaleefaa kanammoo waan akka cirracha kaleedhaa yoo jiraate daandiin fincaan yoo cufame bishaan kuufata yookaan fincaan kuufata isa jennu yoo jiraate ittiin adda baasuu dandeenya. Akkuma kanammoo garaa keenya keessa xannachoonni garaagaraa uumamuu danda'u waan akka kaanseroonni garaachaa oovaarii hedduutu jiru miti sana marallee diteelii isaattiin adda baafnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Tole haa ta'u asumarraan kan onnees asumarraa ilaalama miti kanuma ilaalama. Kanuma ilaalama seef immoo isheettii kana fayyadama. Kan onneef kana fayyadama piroobii ma jijjiirraa jechuudha. Piroobiin kun isheettiin kun caafii ishee onneen keenya lafee gidduu waan jiruuf ultiraasaawundiin lafee keessa hin darbu. Okay. Akkuma gaaziidha jechuudha. Kanaaf isheettii kana fayyadamnee ribuu yookaan lafee cinaachaa gidduun seenti kun kana fayyadamnee ilaalla sammuu waliin. Kun amma lafee keenya onnee keenyadha. Kan kun right ventricle, left ventricle. Akka. Kun onneedha jechuudha. Kun onnee keenyadha. Yaa onnee namaa gidduu valviitu jira miti kun amma valvii right atriumii fi left ventricle fi left atriumii gidduu jirtu mitral valve kan jennu jechuun kan balbala tokko cufee banu jechuudha. Cufamee banama balbala kana. Balballi kun dhiigni asiitii gara isa kanaatti filoo godha. Egaa ultiraasaawundii gaafa fayyadamnee kana ilaallu wanta baay'eedha kan nuti ilaallu. Onneen kun akkamitti kottoonfataa akkasuma immoo valvoonni kun akkamitti banamu akkamitti cufamu dhiiga of duuban deebi'aa kan jedhu marallee achumaan cheekii goonaa jechuudha. Akkaataan itti ilaallullee piroojekshinii garaagaraa qaba. Isarratti hundoofnee rakkoo yoo jiraate ittiin adda baafna jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya amma immoo qorannoo ECG kan jedhamu jechuudha. Elektirookaardiyoograaf kan jedhamu isa ilaaluudhaaf jenna. Qorannoo onneeti. Qorannoo inni godhamuudha miti. Egaa waraqaan qorannoo onnee ECG kan jennu erga ba'ee booda hakiima dhimmi ilaallatuun dubbifamee erga isa booda bu'aan qorannoo isaatii ba'a jechuudha. Kana fakkaata jechuudha qorannoon ECG keenya. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa walitti deemneerraa kan argamnu magaalaa Adaamaatti. Magaalaa Adaamaa keessaa immoo giddugala qorannoo fayyaa deebiitti argamna jechuudha. Giddugalli qorannoo fayyaa deebii ispoonsaraa sagantaa keenya guyyaa irraati. Egaa giddugala qorannoo fayyaa deebiitti qorannoowwan qaamaa foodii ultrasound, fluoroscopy, digital x-ray akkasumas echocardiograph, ECG kanneen jedhaman qorannoowwan fayyaa guutuu dabalataan immoo bifa addaan qorannoo laaboraatoorii jalqabanii jiru. Egaa amma kan argamnu kutaa raajii keessatti argamna. Kutaa x-ray keessatti mee x-ray haala kamiin akka hojjetu maal akka teesti demonstrate gochuu inni nutti agarsiisuu dandeessaa? Galatooma asuma dursinee kutaa x-ray akkasumaan seenuu hin danda'amu. Akkasumaan kan nuti seenneef yeroo kanatti x-rayin kun cufamee jira jechuudha. Dhaggeeffattoonni keenya kan isaan hubachuu qabani. Kutaa kana keessatti kutaa x-rayti. X-rayin egaa paartii garaagaraa qaba. Garuu kooriin x-ray tokko tiubii kan x-ray produce godhu kan jennu as keessatti asirratti wantoonni adjustii ta'anii jiru. Electrical x-ray jechuun elektirooniin gaafa bakka tokkotti energy uumamu jechuudha. Inni sun as keessatti raawwata jechuudha. Inni as keessatti uumame booda immoo as keessaan gadi ba'a. Karaa kana jechuudha. As jala kana wanta patientiin yookaan dhukkubsataan irra ciisudha. Dhukkubsataan kun asirra ciisaa. Cararri kun asiin gadi ba'a jechuudha. As jala kana detector warra jedhamu jira. Detector jechuun hamma x-ray qaama keenya keessa darbu
piik godha jechuudha. Wanta qaama keenya keessa darbee detektarii kana keessa bira ga'u qofa arga raajiin jechuudha. Kaza detektariin kun amma X-ray as keessa darbe hubate booda gara computer systemii maashina kanaatti argee immeejii nama uumaa jechuudha. Fakkiisaa suuraa sabaasaa fakkiisaa. X-rayin kan duriiti piroosesii garaa qabu dura X-ray sana nama expoozii gootaa keessa fiilmii gashitaa fiilmii sana baafti immoo piroosesii goota. Amma maashinoonni ammaa kun kana mana hin qabani dijitaalii jechuudha. Once akkuma expoozii gooten maashinni kun immeejii isaa kireetisii godha. Advantage wanni kun qabu manually isa dur hojjetamu sana hambisee jira. Inni kan biraa immoo image quality isaa gaariidha. Yeroo xiqqoo barbaada kanaaf digital darbees immoo bakka tokkotti transport gochuuf fakkeenyaaf anama X-ray kana dubbisuuf dirqamas jiraachuu hin qabu. Kara tele radiology yookaan online bakka jiru taa'ee dhukkuba mana keessatti dubbisuu dandeessa taa'ee ilaaluu ni danda'a jechuudha. Kana jechuudha kun teebiliidha detektaroon as jala jiru. Kun asirra ciisanii koodhaaf kan godha kun. Kan fakkeenya waan akka lafa lukaa harka isa yoo baasuu barbaanne namni asirra ciisee ka'uu danda'a. Yeroo al tokko immoo wantoonni dhaabatanii ka'uu barbaachisan ni jiru. Fakkeenyaaf garaa keessa wanti waan akka perforated PUD yoo gaaziin garaa jiraate isa laaluudhaaf immoo yookaan immoo chest X-ray qaama keenya laaluuf immoo dhukkubsataan dhufee tiyuubiin achi jiru sun akkas gara kana naanna'aa dhukkubsataan dhufee akka kanatti dhaabbatee X-ray fakkeenyaaf kan qomaa yoo ta'e akka kanatti kaa X-rayin dudduuba kanaan asitti waan godha detektariin kun ishee kanadha jechuudha as keessa seenaa jechuudha. Kazaa yoo akka dhaabbachuuf barbaachisa ta'e asirratti ciisanii ka'uuf yoo barbaachisu ta'e immoo isa kana fayyadamna jechuudha. Baay'ee gaarii baay'ee namatti tola. Asitti immoo waan akka foddaa wayii arga. Foddaan kun maal gargaara? Foddaan kuni foddaa isa noormaalii miti. Foddaan kuni liidiidha. Liidii jechuun amala liidiin qabu keessaati X-ray hedduu fudhata. Absorbe godha. Kanaaf namni X-ray dalagu kutaa kana keessa miti kan inni dalagu. Kutaa sana wanna ta'eef kutaa gamaa keessa kutaa achi jiru sana wanna ta'eef X-ray nasiiti produce ta'u kun nama sana akka hin qaqqabneef carraan isaa deemee akka hin qaqqabneef absorbe godha jechuudha. Lead kana qofa otoo hin taane kun leader prone jedhamu. Leader prone jechuun fakkeenyaaf daa'imni yoo asitti ni kaate maatiin wajjin dhufuu danda'a. Namni daa'ima kana qabu ofii isaatii carrariif exposed ta'uu waan hin qabneef carrariin sun akka hin miineef kana uffatee ka'aa jechuudha. Kun liidiidha keessi isaa X-ray kana absorbe godha qaama keenya hin qaqqabu jechuudha. Faayidaan foddaa kanaas liidiidha inni kuni namni hojjetaan kutaa X-ray kun carrariidhaaf akka saaxilamneef kan gargaaru garuu peeshantii wajjin communicate godha. Inni ilaalaa communicate godha maayikiraafooniin ni jira. Garuu isa ittiin dhorkuudhaaf kana fayyadamna jechuudha. Kana malees girgiddaanti jechuun wooliin mana kanaayyuu tiknesiin isaa kan noormaal mana kamiyyuu dabiliidha. Maaliifi naannoo kana keessa kan jiru carrariin gara bakkeetti akka hin baaneef namni bakkeenyaaf dhukkubsataan yookaan hojjetaan naannoo kana jiru wanna kanarraatii akka hin miidhamneef kutaan kun tiknesiin isaa baay'ee dabaluu qaba jechuudha. Amala raadiyeeshinii yookaan carrarii keessaa haguma fageenyatti irraa qabdu dabalu dandeettiin isi miidhuu hin qannasa. Kanaaf isa dabalataan immoo hammi keessaa bahus tiknesiin gaafa kanaa dabalu carrariin gara bakkeetti ka'u xiqqaachuu qaba yookaan negligible ta'uu qaba jechuudha. Baay'ee namatti tola. Galatoomaa. Sinis galatoomaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa amma gara istiidiyootti deebineerra. Turtiin nuti magaalaa Adaamaatti giddugala qorannoo fayyaa deebiitti goneerraatti barumsa guddaa akka argattan abdii guddaan qaba. Sagantaa keenya Dooktara koo guyyaa irraa immoo qopheessuudhaan kan isin waliin ture Dooktara keessan Dooktar Naafii Argeetudha. Torban mata duree biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan nuuf tura. Magaalaa Adaamaatti qorannoo fayyaa qaamaa guutuu argachuudhaaf eessa deemu jettanii dhiphattanii beektu? Maarree giddugalli qorannoo deebii kanaaf fallisaa nu bira jira isiniin jedha. Meeshaalee ammayyaa hojjabana kanaa guuttachuudhaan tajaajila si'ataa fi qulqullina qabu
qorannoo waqtii isaa eeggate ogeessota ga'umsa olaanaa qabaniin. Meeshaalee kanneen akka digital X-ray, fluoroscopy, 4D ultrasound, echocardiography fi ECG fayyadamuudhaan akkasumas dabalataan qorannoo laaboraatoorii guutuu jalqabuu keenya gammachuu guddaadhaan isin beeksifna. Sa'aatii 24 guutuu isin tajaajiluufis qophaa'uu keenya yeroo isiniif ibsinu gammachuu guddaatu